Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Oromoo kan kaabaa, kan kibbaa, kan bahaa, kan lixaa bakka jettan nutti nagaanii biraamanni isinirra jiraatu isiniin jecha asumaan immoo badii kiyyaaf akka dhiifama naa gootan isiniin jecha akka sagalee kiyyaa naa caqastan isiniin jedha. Wanna deemaa jiru fi biirratti ilaalchise jechaadha. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdanii jirra an reedii aadamtuu qophii har'aa irratti waan amma dura dabarfamee fi waan amma booda dhufuuf gorsaaf akkasumas mootu ergaa hatattamaatiin qaba. Ergaan maal inni guyyaa har'aa kan hin qabadhee dhufe akkuma hundi keessanuu amma dura naaf himu akkasumas mootu namoonni tokko tokko gama keessatti naqunnamtanii namoonni tokko tokko mootu gama chaanaalii kiyyaa jalatti koomentii gochuudhaan wantoota hedduu na gorsaa turtanii wantoota ani hojjechuu qabuu fi wantoota ani irraa of fageessuu qabu naaf himtanii jirtanii. Anis mootu wantoota isin jettan dhageeffachuudhaan akkasumas mootu obboleettii teenya kan amma dura qaama ishee nama jaallattuuf ergitee dogongoraan namni sun harkaa baasee gama sooshaal miidiyaa irratti deddeemaa ture sanidha. Ishee suni walqunnamuu dandeenye akkuma nama tokkootitti haasofnee jirra. Erga haasofnee obboleettiin tun akka dogongoraan waan kana goote fi akkasumas ammootu namni kuni akkas na godha jettee tasumas osoo yaaddee hin beektu isa qofaa miti wanni garaa nama nyaatu obboleettii teenya tanarraa kan hubadhe takka haasofnetti maal jetti ergan biyya alaa bahe guyyaa tokkoof dogongoree profaayila koo suuraa koo irra kaadhee hin beeku itti namni tun laal wanta garaa nama nyaatu keessa wallaahi wabillaa jette abbaan qabduu abbaa isheetiin kakatte annama guyyaa takkaaf dogongoree profaayilii kan koo suuraa koo irratti hidhatee hin beekne jette. Rabbiin garuu shayxaan nama jala kaa'ee shayxaanni sun dogongorsee gama hin taanetti galchee jechuudha. Obboleettii teenya akka nuuf himtetti waan hedduu garaa nama nyaatudha. Sagaleen tan amma dhaggeeffattan tana sagalee ishii kana hundi keessanuu akka isin dhageessa. Sagalee ishii kana dhageeffattanii akkuma anaan fakkeenyaaf kuloo akkuma iskiriin irratti ilaalaa jirtan kana video waa'ee isiit irratti haasa'e bifa gorsaatti haasa'een ture garuu video waa'ee isiit irratti haasa'e namoota kuma 81 fi waan akkasiitu ilaale video san kaasetiin jira jechuudha. Maaliif bu'aan ofii argadhurra miidhaa isheen miidhamtu santu daran garaa na nyaata waan ta'eef video san kaasetiin jira jechuudha. Tokkoffaa sagalee keessan dhaga'ee lammaffaa isinleen immoo wantoota tokko tokko naaf himtee na amansiiftee jirti waan ta'eef video san bilisatti kaasetiin jira nama kuma 81 waliin viidichi garaa na nyaanne maaliif isheedha ani garuu bifa gorsaatti nimi gaafas illee haa ta'uutiin mootuu haamilee isii waan tuquuf sagalee kana nuuf ergitee obboleettiin teenya namoonni viidiyoon sun tasa bira ga'ee rabbii sodaattanii jechuudha. Rabbii sodaadhaan irraa kaasaa jettee jirti namoonni rabbii sodaattanii fi namoonni wanta kanaa kun anarra gahaa obboleettii tiyyarra gahaa borimmoo maatii kiyyarra gahaa jettanii yaaddan video kana rabbii keessaniin jedhaati rabbi sodaadhatii kaasaa jechuudha. Asirratti gizee bira itti deebi'a namni na arrabsillee ni jira namni sila nama arrabsuu hin qabne kan nama gorsuu qabu kan nama kaasisuu danda'u kan arrabsillee jira bira tarii rakkoo hin qabu inni kanaaf obboleettii teenya tana waan hedduu garaa nama nyaatu nutti himatte isheen nama maatii ofii qarqaaruu qofaan beekamtuudha akkasumas immootu namni isheen dogongorsuu danda'e kun tasa jaalala keessa galchee osoo isiin hin beekin nama sila hin shakkineedha nama sirritti biyyattis wal beekanii nama keessa walii wal beekanii gama su'uudii kanarraa akkasisii gochuu danda'e isiin shayxaanoftee yeroo itti ergituyyuu of hin beeku jettee akkuma sagalee isii dhageessanitti sagalee isii dhageessanii ni kakatti namni tokko lafaa ka'ee hin kakatu namni hin dogongorre hin jiru barumsa guddaa hunda keessaniif akka ta'uuf jecha obboleettiin keenya tuni gorsa isiniif dabarsitees jirti. Dhaamsi kiyya asirratti maal inni yaa obboleeyyan shamarranii yaa obboleettitiyyaa yaa haadhatiyyaa wanti nan si gorsu amma durallee si gorsee jira yeroo lama yeroo sadii si gorsee jira irra deebi'eetii si gorsa miidhaalee hedduutu isinirra gahaa jira miidhaan tokkoffaan rakkoo mana hojiititti isin mudaturra rakkoo sammuu dhabuu isin mudata akkasumas ammootu rakkoolee mallaqa dhorkatamuutiin rakkoo sammuu tumamuu reebamuu guyyaa eeggaddaa shamarreen takkanatti mattee turte ni tumame naan jette mana madaam keessatti mallaqa na dhorkatanii na tumanii sagalee na raatanii naan jette hundi keessanuyyuu sagalee ta'aaf asumaan isiniin jedha rakkoolee hedduu isin mudata inni biraa dhiira jaallatanii dhiira saniin walloltanii mallaqa isin nyaate ammas dhiyoo kana hin himatte jettiin takka sooshaal miidiyaa kana irratti mallaqa 140 na nyaatame
Itoophiyaatti manaan ijaarratee maal ijaarratee jaartii biraatti fuudhe jette. Rakkoolee akkanaa kanarraa of qusachuuf dursa kan of eeguu qabu isin jechuudha. Isin obboleeyyan tiyya rakkoo kanarraa dursitanii of eeguu isinirraa barbaachisa. Akkasumas immoo rakkoon akka obboleettii teenya gaheetirra namni isin dogongorsee jaalala keessa isin galchee osoo isin hin beekin qaama keessan isin gaafachuu danda'a, mallaqa keessan isin gaafachuu danda'a, jaalala isin gaafate jaalalaan sammuu isin hatuu danda'a. Dhiira hin amanina. Dhalattanis jibbitanis dhiira hin amanina. Maaliif abbaa kee hin taane? Dhiirri amanamaadhaa miti. Abbaa kee ilaale, abbaa kee kan dhalchite mallaqa yoo itti ergattu manaa si ijaara jedheetiin si nyaata. Dhiirri hin amanamtu abbaa kee irraa laale. Tokko jechuudha dhiirri marri walumaa galatti abbaa kiyya abbaa kee abbaa hundaatu. Dhiirri shamarreedhaaf hin amanamu. Amanamaan rabbi qofa garuu filiis shamarran ta'inna ammas irra deebi'eetiin isin gorfadhaa. Dhiirarraa waa hedduurraa of qusadhaa. Qaama keessan itti ergurraa of qusadhaa. Inni lammaffaa mallaqa itti ergurraa of qusadhaa. Akkasumas immootu jaalalaan isin sobee isin jaalala isin qabsiisee ka'ee biloog isin godhee sammuu keessaa irratti dhiibbaa isin keessa irraa of qusadhaa. Kanaaf kana isiniin jechuu barbaada. Please namni viidiyoon obboleettii keenya dogongoraan illee bira jiru yoo jiraate rabbii keessaniif jedha kaasafi. Rabbii jazaa kana isiniin fidini isinitti hin dhaqqabini dogongora akkana rabbi isin hin dogongorsiisini. Viidiyoo kana kaasafi sagalee ishiin nu waraabde kana daqiiqaa muraasa dhaggefadhaa jechuudha. Sagalee isii kana namni dhaggeeffate viidiyoo sanni kaasa. Anuu sagalee kana dhaggeeffadhee rifadheetiin kaasuu danda'e. Sagalee kana guutuu isaa dhaggeeffadhaa. Sagalee isheen waasaappiidhaan nuuf ergiteedha. Dhaamsa obboloota Oromoo hundaaf ergiteedha waan ta'eef sagalee kana hundi keessanuu dhaggeeffadhaatiin walitti deebina. Bismillaahi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Uummata Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan lixaa bakka jettan nutti nagaanii raamanni isinirra jiraatu isiniin jecha asumaan immoo badii kiyyaaf akka dhiifama naa gootan nuti jecha akka sagalee kiyyaa naa caqastan isiniin jedha. Wanna deemaa jiru FB irratti ilaalchise jechaadha. Yaa nama obboleessa akira yaa obboleettii akira namni haadha qabu jechaadha. Namni obboleettii qabu jechaadha. Namni guyyaa tokko jaalalli qabii guyyaa tokko dogongortee beektu jechaadha. Rabbii keessa sodaadha jechaadha. Maqaa rabbiitiin jechaadha. Kulli keessa an dogongoree jira, an balleesseen jira, an badii guddaa dalageen jira. Badii kiyyaa dhugaa hin badina. Rabbii sodaadha akka of jiran akkaastan jechaadha. Ani wallahi nama gocha akkana dalagu miti yookaan nama waan akkanaa keessa oolu miti jechaadha. Wallahi nama waan akkanaa keessa oolu miti jechaadha. Kan na beekutu na beeka. Nama waan akkanaa keessa oolu miti jechaadha. Laftan oolu akkasii miti jechaadha garuu sheexana usubillahi min sheexana rajim sheexana natu hundi keessanuu dhagaa jirtu akkasuma godhee dhagaa jirtu viidiyoon hangamta akka garaa nama balleessu ilmi namaa erga namarraa dhalatee ka'ee walitti jabaachuun hammeenya walitti qabaachuun namni kaa'inuma dogongoraa hundi kennaa hangaan nama akka dhuunfaa keessatti viidiyoo san gorsaaf isin ijaajee dhuyyuu malee aamilee isiitiif gaariidhaan miti jedhu tokko hin yaadne garuu yeroo gadi qabdee yaaddu nama tokko beektee wanti tokko hin qabadee dhufaafi nama hundaa inni jechuudha wanti kun akka badaa ta'e amma irraa hubachaa deeme maaliif garuu kabadii guddaa qabu isinillee haa ta'u waatu malee nama gaafa duraa viidiyoo tana qabee baasee gama inboksitiin namoota ergeetu badii guddaa qaba. Viidiyoo kana nama gaafa jalqabaa ergisiisee ka'ee nama gaafa duraa ergisiisee ka'ee waan kana godhetu badii guddaa qaba jechuudha. Rabbiin guyyaa qiyyaamata illee isaan dhiisu nama kana. Rabbiin namni isiinuu of amantee lubbuu ofii dabarsitee kennitee fi lubbuu ofii kan isiin dabarsitee kenniteef san amanamummaa fudhatee gaaf dura gaaf lammataa yookaan mallaqa erguu fiddee yookaan wallolanii jennaan fuudhee uummatatti ergaa jechuun uummata sooshaal miidiyaa irratti. Ani amma fakkeenyaaf viidiyoon sun fagoodhaan dhageen asuma kaayiroo keessaa na bira ga'e kan dhufe garuu inni Su'uud Arabiyaa irraa jechuudha viidiyichi. Kana waan ta'eef carraan jiru ilmi dhiiraa yeroo hundaa namaan taphachuun isaa waan ta'an oolleef shamarri carraan isheen qabdu of eeguu tokkorraa tokko barachuu sila walirraa wantoota akkanaa kanarraa barachuun isinirraa eegamaadha ture maaliif yeroo saniif dhugaadha sitti fakkaatu jaalala keessa galtee jirta si sobee jira afaan isaa damma godhatee mi'aayee sukkaara godhatee
guyyaa adii kana sitti gurraachessee jira. Deebi'eetiin muka jiidhaa muka goggogaa jiisee jira afaan isaa jibaan jechuudha. Wanti inni sitti fakkeessin hin jiru yeroo sanitti ati sitti fakkaatee jira waan ta'eef waan lubbuu kee dabarsitee kennuufii dandeessa. Ergasii immoo rakkoo dhufu walumaan ka argaa jiru kana ta'a jechuudha. Mucattiin tun hammeenya wayitiif akkas hin goone duriyyummaaf akkas hin goone nama guyyaa takka Profaayilii ofii raadiyoo daandii akaati irraa qabdu mucattiin tun waan isin gaarramurraa profaayilii raadiyoo daandii akaati. Ilaaleetiin hin jechuun suuraa kana isaa dhiyoo kanarra kaa'attee yoo ilaalu hin mul'ata warri yoo profaayilii kana yoo makkarra kaa'atte. Barkuma 2017 irraa kaa'atte suuraa kana. Nama suuraa ofii kaatee hin beekne kana rabbiin fuudhee nama jasbaa harka buusee namni suni fuudheetiin maqaa isii yoo balleessu yaaboo. Mee waan garaa nama nyaatu. Nama guyyaa takka profaayilii ofiitti kaatee hin beekne nama feesbuuk fayyadamee hin beekne barbaadu feesbuukii hedduu fayyadamtu. Mucattiin tuni waasaappiidha immoo guruupii nuura duudaa olii gadii kana keessa oolti warri jaalalaa teeshinoofte dogongorsanii waan kana gooysan. Kana gochuu qofaa miti mucattiin tun amma ergan dhagaye guyyaan dabree jira gaafa duraa san gaafa viidiyoon kun akkas harkaa ta'u rifatteetiin mana hospitaalaa turte jedhan isheen naa himtee turte hedduu akka dhibamaa turte naa himtee turte ni dhukkube ni rifattee jechuudha nuti quba hin qabnu nuti waan akkana haasa'u malee gara inboksitii walii erguu malee maqaa balleessuu malee quba hin qabnu mire wallaahi mucayyoon tun hedduu dhukkubee dhagaye mana hospitaalaa ciistee waan baay'ee taate dararaa meeqa keessatti amma omaan jettu fayyitee silkii kiyya gama sooshaal miidiyaa irraa argattee na qunnamtee baay'ee haasa'ee gorseen ture gorsinee sirriitti bakka waan hundaa abshir jenneeni jajjabeessinee jechuudha. Kanaaf isinillee akkuma nama kamiitu akka isheen jajjabaattuuf viidiyoo kana dogongoraa yoo si bira jiraatte diilee of biraa godhe. Tasuma yoo si bira jiraate yoo namni illee sitti erge diilee of biraa godhe. Poosti godhu iyyuu abaattu. Ati poosti godhu iyyuu abaatte. Mobaayilii kee keessa jira taanaan diilee godhi. Rabbiin jazaa keessanis ni akabalu diilee godha. Kanaaf shamarran kiyya rabbiif jedhaatiniin of eeggannoo keessan gama hundaan rakkoolee gama hundaan isinirra ga'u rakkoo gara kaameraatiin ta'e ani rakkoolee hedduu amma akkuma isiniif hime sooshaal miidiyaa irratti guyyaa hin gadda namoonni rakkoo qabdan naqunnamaa jennaan namni danuun naqunname nama hedduutu naqunname maaliif rakkoo hedduutu jira nuti quban qabnu rakkoo hedduutu jira wallaahi rakkoo hedduu jiraanii hedduu na dhagahame silaa maal gochuu dandaare jireenya ofii jijjiirachuuf biyya baanii maa biyya baatan jechuun hin danda'amu. Rakkoo keessattuu gama beeruut kanaan shamara keenya ragaa jiru. Guyyaa hin gaddaa odoo isin argitan obboleettiin ta'e mallaqa qarshii dhoorgatanii of fanniste madaamii fannise of fanniste ilaa ammaa addan baane garuu madaamii fannise jedhama. Wantoonni akkana hedduu mucattiin takkulu akkatti bootti doolaar 3,500 dhoorgatan jettee sa'a 24 tuman akkatti galullee dhoorkan doolaara ishii kennuufii dhoorkan hin tumanii. Duubamee namni kun akkam jettaan ati saa horii ta'ee gurguramee achi hin dhayne rakkoon akkanaa kun isa muudaan jirti akkam gochuu qaba. Kana irratti rakkoo akkanaa kanaa walii dhaabachuun irraa keerii hunda keenyaaf qaba. Ani wallaahi waan hedduu garaa na nyaatudha. Shamarran keenya rakkoo guddaa keessa jirtanii rabbiin rakkoo kana keessa isin haa baasu rabbii malee namni rakkoo keessa nama baasu hin jiru. Walaakin akka danda'ame nuti sagalee walirraa taanaa isin gargaarra insha Allah. Isin immootu of eeggannoo keessan jabeessaa arabaa walitti bu'urraa of qusadhaa akkasumas immootu wantoonni isin aarsu yoo dhufe dogongora sanirraa adda faatiniin sammuu keessan amansiisa. Maaliif qalbiin keessan jeeqamuu danda'a nagaan biyyaa baates mataa dhabdee galuutu jira. Suudii keessatti akkuma argitan amma dura dhiyoo kana mucattiin takka afaan oromoon dubbatti kararra qullaa ofii fiigaa deemti arabni duuba deemee viidiyoo waraaba. Maal taateedhaan inni hin dubbattu yaalistee homaa argitee haasofti sammuu dhabdee. Mallayni dhorkatamina fakkaataa garuu mucattii sun hanga amma eessa akka taate namni irra ga'e tokkollee hin jirudha. Yoo danda'e viidiyoo isii qabadhee isinii dhufaa namni beektan maatii isii biraan geettanii yookaan immoo nama achi jiruun qabsiistanii akka maatiin isii argatu gochuudha dandeessanii mootummaan biyya Suudii waan nama godhuun qabu nama qaba. Garuu nama maraate yoo Amaanu'eel hin fide malee qabeellee biyyan galchanatti fakkaatu. Haala kun laala rabbiin kana hundarraa isin haasattaru. Obboleettiin ta'e dhiifama isin gaafattee jirti afoonaan illaa isiniin jettee jirti afoonaan illaa jedhaa fi anis afoonaan illaa jedhee fi
dogongora dogongorteef immoo akkoo namni kamuu dogongortee isheen kaayyoon ishee nama maatii isii gargaaruudha, nama abbaa hin qabnedha, nama haadha fi obboleeyyan ofii gargaartudha. Maatii fi obboleeyyan isii hunduyyuu ishii eeggatanii harka ishee eeggatanii. Kanaaf isheen dogongora kana nama naannoo isiitti dhalate irraa isii mudate amantee nama kiyye jetteetiniin osoo hin beekin jaalala keessa galtee waan kana goote rabbiin isillee dogongorsiisee gadhee fi dhiifama rabbi haa godhuu fi kanan isiniin jechuu barbaada. Reedii aadamtuu wantoota akkanaatti fi rakkoolee shamarran keenya akkasumas diraamaa adda addaa qabannee yeroo kamiyyuu chaanaalii keenya isinii dhufna. Chaanaaliin keenya kaayyoon isaa waa lama qofaa, tokko diraamaadhaan isin bohaarsuudha, lama rakkoo shamarranii fi rakkoolee uummata keenya biyya alaatirra ga'an isin biraan ga'uudha. Kanuma lamaan qofa hojjeta. Kanaaf laayik gochuu hin irraanfatinaa, yaada keessan gama koomentiitiin kennaa. Yoo rakkina qabaanne yoo hanqina qabaanne hanqina keenya nuuf himaa. Akkasumas immoo namoonni gara jalaatiin nu qunnamuu barbaadan abaawwatii keenya jala seentanii lakkoofsa keenya fudhatuudhaan nu qunnamuu dandeechanii. Namoonni akkasumas chaanaalii kiyya kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii mallattoo alaarmii kana tuquudhaan maatii koo akka taatan isin affeeree jira. Reedii aadamtuu yeroo kamiyyuu nama kamiyyuu ni jaaladha. Dhiiraaf shamara addan baasu, kutaadhaan addan baasu. Asirratti waa'ee siyaasaa hin dubbatamu. Maaliif kutaa tokko ol kaasanii kutaa tokko kakkaasu suni gama feesbuukitti tafe gama kanatti wanti nuti dubbannu yeroo kamiyyuu waa'ee rakkina ummata keenya kan biyya alaa jiru shamarran keessattuu diraamaa keenya kana qofa gandummarraa bilisa. Kutaa Oromoo tokko nu jaalala qixxee qabaafi jechuudha. Jaalala qixxee qabaaf chaanaaliin Reedii Aadamtuu. Kanaaf chaanaalii jaalalaati, chaanaalii tokkummaati, chaanaalii rakkoo keessan itti ibsattanii rakkoo keessan gama hawaasatti isin biraan gahuu danda'udha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtiin hojii gootaniif galatooma. Obboleettiin kennallee abshir jennaani, jajjabaadhu jennaani, nuti duuba jirra jennaani, maqaa ishee kan badellee yoo danda'ame akka qulqullaa'uuf ni taasifna. Rabbiin isii haa qulqulleessu hundarraa. Nagayaarra naa tula. Baay'ee.